dhorkaa ji'oota ol tureen booda amma Itoophiyaatti miidiyaa hawaasaa VPN fayyadamuun hayyamam miidiyaalee hawaasaa gurguddoo akka Feesbuukii, Instagram, Telegram, TikTok fi YouTube Itoophiyaa keessatti erga hojii dhaabee bubbulee jira. Miidiyaalee hawaasaa kan irratti dhorkaan kan kaa'ameef ammoo muudamaan Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumame hordofee mormii dhalateen booda dhorkaan kaa'am kun akkamiin fayyadamtoota miidhe? Kaa'uun isaa ammoo jijjiirama maalii fidaa irratti Dansoo'ee Borborii fi Muhammed Abdallaa akkan jedhan. Dhibban isaa tokko hin jira. VPN yeroo maraa konneekti ta'ee sa'aatii 24 achi gubbaa tura. Yeroo kanatti dhibban isa tokkoffaan rakkoo dhakaatti wal qabate gartee baatiriitti wal qabate aga VPN gubbaa jiru baatiriin yeroo ati fuulli gootu chaarjerii fuulli gootu persentii duraan ka tokko qoxxoree irraa hir'isu baay'inaan dafee dhakaan dhama jechuudha. Dhakaa moobaayilii ajjeesaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee VPN gubbaa kennee dalagaa biiroo yaana silkii halkan chaarjannee gubbaa bulfannee yeroo nu kaanee biiroo yaana qopheenu dhakaan keenya duraan persentii dhibbaa guyyaa lammuu ture yookaan biyaans guyyaa guutuu irdabree aga galgala isaatti turu hamma eegi VPN dhufu ammoo guyyaa guutuu hin turu jechuudha. Kalammataa immoo yeroo birris maallaqas baay'ee nyaata. Qisaaras maallaqa irratti turkiinis kaammaan tanatti bareeda. Ka VPN irraa kaamma dalaguu jirutti bareeda kan qaraa akkasuma dhakaa fixaa deebisee maallaqaa fixaa hin dalagus yeroo baay'ee konneekti irra deebine konneekti lolchaa jiru. Amma sirriitti nu dalaguu jira kanatti rooyya garaagarummaa hedduu qaba. Amma sanam gonkumaa VPN application keerra balleessee ilaala jettee gonkumaa bakka nulumayyuu balleessaa kennin abda lagu yaalee ture. Jedhanii yaaleen boodatti FB irraa lakkisee VPN nagaatti jedhe tus. Tokko chaarjii illee daddafee fixa bilbilarraa baay'ee ho'a waan ta'eef isaa yoo bananii fayyadaman daataan illee hamma dura laakka'u caalaa laakkata fisaan. Yeroo sanitti kan VPN ala dalagu immoo qofa natti fakkaate achi booda kuuwwan hin hojjetu. WhatsApp hin hojjetu, FB illee hin hojjetu. Immoo qofa VPN ala kan hojjetu jecha. Faayidaan isaa akkuma duriitti deebi'ee aga inni kaafame immoo akkuma yeroo VPN fayyadamtuutti fayyadamtaa jechuudha VPN kan hin inni banamee yoo jedhamu akkuma isin jedhe san onni isaa ol dabala hammi inni fudhatu jechuudha yoo fakkeenyaaf meegaabaaytii uumama bitatteen fayyadamtoota qarshiidhaa yoo kan fayyadamtu taate qarshiilee daddafee fixa kan kuufamaa hin qabne taate jechuudha. Haga amma inni ka'e immoo sunniin sirratee. Godin Wallagga Lixaa Aanaa Gullisootti dhalatee ka guddatte barattuu Obsineet Gaaroma qormaata ba'umsa yuunivarsiitii barkanaa yeroo jalqabaaf kenname irratti qabxii olaanaa galmeessite. Qormaata kennamuun isaa gaafii hedduu kaasaa ture kanaan milkaa'uu isii irratti Hamza Hussein dubbise. Jalqabbii milkaa'ina koo waaqayyoodha itti fufee immoo anis dirqama irra jiru barattuu waan hin ta'eef dubbisaan ture. Qormaata barattoonni fayyaa jalqabuma qormaata qabna waan ta'aniif. Kanaafiyyuu qormaa eebbifamni kaanii dirqama gara dirree hojiitti bobba'uudhaaf qormaata fudhachuu qabna. Kanaafi qormaatichaaf of qopheessaan ture irratti immoo kuni dhufee jennaan immoo ittuma cimee dubbisee jechuudha. Maal baratteeti? Ani neersingiin baradhe. Carraa hojii fi barnootaa yuunivarsiitii Rift Vaalii siif kennee ati akkamittiin ilaalte? Carraa hojii fi barnoota isaanii kennanii haala gaariin simadhee fudhadheera natti toleera baay'een gammade. Duraan yuunivarsiitiin kun waan si abdachiise qaba amma barnoota keetiin akkam turtee? Amma barumsa sanatti jalqabnuyyuu barattuu cimtuun ture qabxiin qabu gaariima ture jechuudha. Akka biyyaatti tokkoffaa faanan ta'a jettee wanta kana eegdee faa beektaa? Tokkoffaanan ta'a jettee yaaddee beektaa? Barnoota kutaa gadiirraa kaasee barnootaan sadarkaa keessa ba'aa dhufe. Kanaafiyyuu nan abdadhan ture. Waaqayyoon nan abdadhaa ofii koo dandeettii koos nan abdadhan ture. Kun akkanaaf nan amanan ture. Qormaati kun akkam ture? Barattoonni sodaatanii turan ittiyyuun dhiyaannu kan jedhu fa'aa turaniiru ijoo dubbii ture. Akkamitti ilaalte akkam ture? Qormaati kun laagaa amma barattoonni fayyaa silumayyuu qormaata laazenshaala egzaamiidhaaf qophaa'aa jirra waan ta'aniif nuti silumayyuu dirree hojiitti ba'uudhaaf kan hin fudhanne waan ta'eef jalqabumaa kaanee nuuni yeroo waggaa tokkoffaa kaanee barachuutti kaanee
sammuun keenya kana beeka waan ta'eef yeroo sunumaa isaanii dubbisaa turre nuufi akka dipaartimentii keenyaatti qormaanni kun nuuf haaraa miti. Kanaafiyyuu exit exaamiif qophaa'uunis nutti hin ulfaanne jechuudha nuun barattoota fayyaatti. Nuun kan baranne irratti qoramne warri isaanis akkasuma natti fakkaata akka dipaartimentii isaaniitti qoraman natti fakkaata. Ani waan baradheen qorame akka kootti jechuudha. Ayyee kanaan booda maaltu si eeggataa amma maalirra jirta? Amma fi maree marran jira carraa barnootaaf carraa hojiinaa kennaniiru maree marran jira jechuudha. Ayyee obsineet guddaa galatoomii BBCtti dhiyaattee qabxii argatte irratti yaada kee waan nu biraan geesseef galatoom. Isinillee carraa kana naalattanii naasofsiisuu keessanii guddaa galatooma. Warra qormaata ba'umsaa dhaabbilee barnoota olaanoo fudhatan keessa qabxii ittiin darbuun danda'amu kan galmeessan harka 100 keessaa 40 ta'uu isaa ministeerri barnootaa ibsa sanbata kenneen beeksisee ture. Itti dabaluun barattoonni immoo qormaata ba'umsaa barbaachisan galmeessisanii hafan jijjaja'an irra deebii fudhachuu akka danda'an deetaa ministeera kun himan. Haa ta'u malee irra deebii fudhachuun ibsamullee yeroo meeqaaf akka fudhatamuun danda'amu hin eeramne. Yuunivarsiitii Finfinneetti qo'annoo barnoota keessatti Profeesar Gargaaraa Kataan Dr. Firdiisa Jabeessaa yaadni qorumsa ba'umsa kennuun wayita dubbatamu kaasee galtee isaanii dhiyeessuu fi yaalanii caarra dhabuu yaad BBC'f kennaniin himan. Ammallee qorumsa kan kennu dura wantoonni hojjetamuu qabu jiru jedha. Nuti egaa yeroo jalqabaa dura waraqaa dhiyeessuuf yaallee turre dura isaanis hin dhiyeessitu jedhanii ture gorsa kenninanne turre qorumsi nammaa kun ikkoo qorumsa dhumaati summative examinationidha malee formative examinationii miti kan qulqullina fidu immoo formative examinationidha barnootadha kan barbaadamu ikkoo barachuudha kan godhame summativeidha namni kun hin darbamoo hin kufaadha murtoodhaaf malee kun akka sirriin taane yeroo sana waraqaa keenya ilaalanii kan nutti hin hiiqina nutti hin dhiyeessina nun gorsiina jedhanii nurra ofirraa nu fageessanii malee kun sirrii miti. Fakkeenyaaf amma ministeerri barnootaa yuunivarsiitii barattootni yuunivarsiitiidhaa bahuu isaaniitiin dura gahanii bahaa jiru moo gahanii bahaa hin jiran isa jedhu adda baasuudhaaf qormaata exit exaamii kana kennaa akka jiru kana gochuun immoo qulqullina barnootaa fiduu fi faayidaa akka qabu amana. Isin yaadni furmaataa yookaan filannoon biraan dhiyeessitanii maayinni ituusa dhageenye. Yaadni nuti dhiyeessinu dursanii amma saayikosooshaalii ijoolleen gaafuma galmooftuu kaatee waggaa tokkoffaarraa kaatee dhumarratti ani maastiriitu narraa eegama qorumsi narraa eegama itti akkaataa sanaatiif qopheessaa dhufti barsiisaanis akkasitti qopheessaa dhufa instituushiniis akkasitti qopheessaa dhufa instituushiniin alakki ani hin qophoofne kana naa guutaa malee yuunivarsiitii Addis Ababaa pirofeesarii meeqa jiru wajjin hin ga'u jedhee ofiisa gaafata amma garuu waan bakka kun hin taanetti olofesadan waggaa tokko keessatti ka'anii dhumaa gochuudha hin taane giraasruutii hojjetamaa dhufuu turedha. Barsiisaanis immoo barataa korraa waggaa kana yookaan waggaa lamaan kana hin eegama jedhee akkasitti instituushiniin qopheeffachaa hin deemnedha malee qorumsi bayeessumadha. Garuu qorumsi inni kuni qorumsa dhumaati. Qorumsi dhumaa immoo murtoodha. Hin kufee hin darbeedha malee ammam ga'eedha malee qulqullina barnootaa fooyyessuuf utuu hin ta'iin aweerinesii uumaa warri kaan of eeggatanii gara fuulduraatti hojjechuu danda'u malee garbiraa immoo kana duuba maaltu jira Itoophiyaa keessadha jirra. Itoophiyaa is a culture where there is mistrust. Eenyudha kan kana qopheessu eenyu faatu immoo namni wal amanaayi harka eenyu jira qorumsumti kun anamma citii baastina jechu malee warra hirzii duukaanan hojjedha eenyudha kana harka eenyu jira qorumsinti yeroo ammaa kana amma ko tawaaxiyoon hin jiru harka eenyu galeera maaltu hojjetamaa jira qorumsintichuu mataansaa veelidiitii qaba rileebiliitii qaba eenyu laale nuti keessan jirru dhiisneerra. Qormaata akka kana dhiyeessuun administar gochuun baasii yeroo 4 yeroo 5 namni tokko deebisee akka fudhatu gochuun kun mootummaa irratti baasiin dabaluu akkamitti ilaaltu gama sanaanoo. Risoorsiidha namni iyyuu risoorsiidha ijoolleen sun mataan ishee magaala tokkotti bakka tokkotti yeroo sana goomana fayyaatteellee jiraachuu dandeessi yoo barumsan dabarre ta'e. Kana yaadaa ekspektii gochaa harkaaf miila hidhanii dhaloota ekspektii gochaa akka turani gochuudha gama tokkoon. Gama biraatiin immoo iyyuu mootummaanuu mataansaa ofiisaayyuu dinagdeen akka kanaatti akkuma odeessinu miti badhaadhin jiru isaanii irrattis caanaadha. Sadaffaa immoo iyyuu waan nurraan eegamne deddeebinee risoorsii baasaa jirra jechaadha. Kanaaf dhaqee wal amantaatu dhiba. Tirastiin bada natti fakkaata dhaloonni kun tirastii nurraa dhabaa deemaa jira. Ogeeyyii akka keessanii kana waa'een qulqullina barnootaa biyya sana keessa jiru gaaffii waan kaasu waan falmisiisu natti hin fakkaatu yoo akkam ta'e barnootnis
bu'aan barattootarraa eebbifamtootarraa argamus wayyaa'uu danda'a. Kutaa qajellaatti ka'utu irra jiraan bari. Qilleensa irratti gubbaarratti wanti ati baay'ee fidduun jiru. Qulqullinni barnootaa kama sadiitiin ilaalama. Gama tokkoon gama galteedha, inputiidha. Inni garbiraan piroosesiidha, inni kaan immoo awutputiidha. Kana keessa irratti ijoolleen kun ilaalamteetti galteen samaraa jiruu fi galteen Addis Ababaa jiru wal fakkaataayi. Istaandaardiin yuunivarsiitootaas wal fakkaataayi. Isa sanarratti hojjechuudha dura yookaan wal qixxeessuudha yookaan immoo istaandaardii digirii wal caalchisuudha. Biyyoonni tokko maal jedhu asooshiyet digirii jedhaniillee kan laataniin jira. Amma kanuma piroofeesariin Addis Ababaa yuunivarsiitii barsiisee fi kan digirii holderiin tokko barsiisee waluma qixxeeffatanaa jirra. Yookaan fatanichi natama ta'a yookaan forjidii ta'a yookaan waa tokko godhameeti malee namni darbaa jedhaniin eegamu iddoo tokkotti yoo ta'e maaliif barsiisaanis barbaachisaadha. Inni garbiraa sadaffaan barsiisaa irratti hin hojjenne. Barsiisaan hojiin koo kuni hojii na amansiisuudha, hojii na boonsuudha. Nan hojjedha jedhee baay'ee irratti hin qopheessu jireenyaaf olii gadi kaata. Barsiisaan baay'eensaa waanuma daabbootiin argatudha kan inni olii gadi kaataa jiru. Kanaaf barsiisaa irratti hojjechuudha, hamilee isaa cimsuudha, jireenya isaa fooyyessuudha. Inni garbiraan liidarshiippiidha. Liidarshiippiin yeroo baay'ee ibidda dhaamsuu irratti kan gireessan barreessani malee konfitensii kana namni hoogganaa jiru hin jiru. Lammaffaa immoo maadha waan akka kanaa kana caaljettee ati ol sassaabidhuma akka biyyaatti seentaraalaayizii gochuutu ta'e diseentaraalaayizii gootee akkaawuntabiliitii wajjin gadi buusta. Waa hunda ol funaananiidhuma garatti tarsa'aa jiru warri timirti ministeerii warra gubbaarra tarsa'aa jiru hojii hiiksisaa jiru yuunivarsiitoota. Diseentaraalaayizii goota abbaa qabaa mikkoo kililoonni maal hojjetu kililoonni koo bushu amma koo gara sirna waansaa qabsoodhaaf sirna kana balleessuudhaaf heera mootummaa mormuudha waan ishee keessa hin dubbatamne malee. Kanaaf diseentaraalaayizii gochuudha akkaawuntabiliitii gaafachuudha. Gaafilee kaan irratti yaada kennan aangaa'ota ministeera barnoota qunnamnee beelamnuu qaban akkuma arganneen isiniif dhiyeessin.